بسم الله الرحمن الرحيم وليف الردبرو بسم الله مكا ربي تنجلكمنا الرحمن الرحيم تلزا بربانا ونوجن ربي نبقر سفنا الحمد لله قلت قلفنا إني نقر أنت كمال ددمنا وربي اتباقنا وسواس شيطاني نبدا افتديني رحمتك يتيني مي قبيتين يتو أصون سينين درا وانتا كتين تلي براها دبرو نما ديرا خيسان أجيسي إيجيك عليك عمساج ريبو دنمن ياتشسي سيوار كتان أكامي مال غوتان akkasumas nama isin cinqee isin arrabsee isin daddarbee biyyaa isin baase yeroo isinis carraa harkattanii akka barbaadan godhuu dandeessanitti yoo arkitan tarkaanfii akkamirra fudhattan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo mee dubbii amma dubbanne tan hogguu dhageessan maal yaadattan dhugaadha dubbii tan hogguu dhageessan eenyuu fi maal akka yaadattan tilmaamuun nama rakkisu Hamzaa Hindii fi Wahshiyyiidha Wahshiyyiin Hamzaa akka ajjeesuuf Hindiidhaan ramadame inninis akkuma ajajametti eeboo waraanee ajjeese eegasi qaama isaa cicciree tiruu keessaa baasee Hindiif khanne Hindiinis tiruu Hamzaa tanaafaan kaayyattee nyaatte garuu Wahshiyyiin eega bilisummaa isaa harkatee booda dalagaa isaa tanatti akkaan gaabbuudhaan gara ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufee islaame ergamaa Rabbiitis sallallahu alaihi wasallam waan inni jaahilummaa keessa godhe san isa hin goone nama adeera isaanii ajjeesa kanaafis dhiifama godhan haaluma wal fakkaatu mushrikoota Makkaa kan gocha garagaraatiin isaan rakkisaa isaan arrabsaatii fi dulluu gaalaa bakkee isaan salaatanitti duuda isaaniirra kaayaa turan cufaa'u gaafa Fatihii Makkaa gaafa Makka cabsanii injifannoon ta muslimaa taate san garuu osoo namoota lubbuun jiran san hundaa'u adabuu danda'anii dhiifama isaaniif godhan haalli amma dubbanne kun hundaa'u haala ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam isaan fakkeenya nama hundaati nutis qophii teenya taarraa tana keessatti waa'ee dhiifama walii godhuu kanarraa qabxii muraasa waliif dhaamna inshaallah hedduun keenya namoota badii nurratti dalaganiif dhiifama gochuun nutti ulfaata nama alagaatii miti firuma keenyaaf dhiifama gochuu hin dandeenyu sababa kanaaf bultiin diigame hedduutu jira nama dhiifama gochuu irra gadoo nama sanitti qabachuutu irra nuu laafa yeroo hunda akkuma nuti qofti miidhamnetti ilaalla dubbii san bakka nama kaanii buunee ilaaluu hin feenu gadoo yeroo dheeraaf qabatanii turuun tun ibaadaa teenya nurraa miti ilmi namaa dallanuun isaa waanuma barame yoo namni badii takka nurratti dalage dallanuun aadaa yoomuu hin jijjiiramne haa ta'u malee islaamummaan aarii fi dallansuu tana akka daangaa itti goonu nu barsiisti ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam muslimin tokko obboleessa isaatiin guyyaa 3 yoo ol ooduu akka hin qabne dubbatanii jiru namni miidhame dallanuun isaa beekamaadha dallansuu isaa kana ammoo guyyoota 3 kanneen keessatti xumuree obboleessa isaa wajjin haala gaariin jiraachuu qaba jedhan garuu nuti guyyoota 3 san dhiifama nama saniif godhuudhaaf osoo hin taane inumaatu rakkoo biraa isarra barbaanna akkaataa dubbii sanitti hammeessaa deemnu irratti xiyyeeffanna garuu haalli akkanaa kun waan muslima tokkorraa eegamuu miti akkuma ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam nuuf dhaamanitti guyyoota 3 san keessatti rakkoo teenya cufaa hobbaafachuu qabna dhiifama godhuu jechuun afaanin siif dhiiseetiin jira jechuu qofaa miti dhiifama godhuu jechuun hijaa yookiin haaloo qalbii teenya keessa qabannee jirru firraa qulqulleessuudha dhiifama godhuu jechuun osoo nama san miidhuu dandeenyu isa miidhuu dhiisuudha dhiifama godhuu jechuun nama nu mufachiise saniif toltu yaaduu jechuudha yeroo rakkatees rakkoo isaa baasuudhaan yoo gargaarsa keenya barbaadees waan dandeenyuun gargaaruudhaan yoo gargaaruu hin dandeenyees du'aa'ii isaaf godhuudha akkasuma dhiifama godhuu jechuun badii akka tasaan nu jidduu dhalatte sanirraa barannee adeemsa keenya fuulduraa tolchuudha ilmi namaa waa hin dogongoro jechuu miti namaaf dhiifama gochuu jechuun yeroo namni sun ammas irra deddeebi'ee nu sobe isa amanuu qabna jechuudha miti hanga danda'ameen nuti isa irratti badii dalaguu fi badii itti yaaduu irraa of qusachuudha namni zulmii dalaguu fakkeenya nuuf ta'uu hin qabu badii namoonni kuuwwan nurratti dalagan irra deddeebine yookaan yaadannu carraa nuti nama saniif dhiifama godhuudhaaf qabnu xiqqaataa dhufa nama nu miidhee yoo araaramne dhiifama goone rabbillee dhiifama nuuf godha yoo nuti namatti garaa jabaanne garuu rahmanni Rabbi biraa arganus xiqqaachuu mala gaaf tokko ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam sahaabota isaaniitti wajjin osoo masjida keessa taa'aa jiranii gara ulaa masjidaa qubaan akeekaa namni amma ulaa tanaan ol seenu warra jannataati jedhan yeroo tana namni wayii tokko balbala saniin ol seene ergamaan Rabbiitii sallallahu alaihi wasallam mudannoo tana guyyaa 3 irra deddeebi'anii wal faana dubbatan ta'us garuu guyyaa 3 namni ulaa saniin ol seene namichuma guyyaa duraa san ture fadhinnaan sahaabotaatis jannata akka namichi san harkatee harkachuu waan taateef waan namichi san hojjetu baruudhaaf isa faana dhahuu eegalan isaan keessa Abdullah ibn Amr Rabbi irraa jaalatu gara mana isaa dhaqee akka waan mana isaanii keessa rakkoon dhalattee fakkeessee na bulchi jeen namichi ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam warra jannataati jaaniin kunis buli jee hayyameef kana booda Abdullahis guyyaa 3 mana namicha sanii bule
Abdullah ibn Amris radiyallahu anhu wayita isa bira ture kanatti jijjiirama tokkollee namicha kanarratti hin agarre. Namichi kun halkan guugale eegaa hajaasaa fixate booda numa rafa. Halkan keessaas ka'ee salaata leeyliin salaatu ganamuma salaata fajriitiif hirriibaa ka'a. Abdallaanis namichatti dhihaate ani rakkoo takkaafillee manaa hin baane. Osoo ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam waliin taa'aa jirru guyyaa 3 namichi jannataa tokko balbala kanaan seena jedhan. Guyyaa 3 simatu seene. Kanaaf anis nama jannataa ta'uu waan barbaaduuf maal akka hojjettu baruuf as dhufe. Wanti adda ati dalagdu takka illee natti hin mul'anne. Mee maaluma hojjettee ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama jannataati siin jechuu danda'an jedhee gaafate. Namichi si deebisu dalagaan tiyya tanumaati argite tana. Garuu wanti adda an qabu takka galgala hunda yeroo gara hirribaa deemu nama dachii tanarra jiru kan nama fachiise hundaaf dhiifama godhee rafa. Gadoo nama takkatti illee hin qabadhu jedhe. Abdallaanis amaluma ulfaattuu tanatu sadarkaa kana si gonfachiise jedheen. Dhugaadha. Mu'mina dhugaa jechuun isa kana. Nama waan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ajajanii fi waan quraana irraa barate cufa dalagaa irra oolchuutu mu'mina dhugaati. Salaata ikhlaasa hin qabne dheereessuu osoo hin taane waan ikhlaasa qabu xiqqoo dalaganii isiin namarraa qeebalamuutu faayidaa guddoo qaba. Rabbiin quraana keessatti akkana jedhe. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Isaa warra dilii gurguddoo takkaa'uu shirkii fi gochoota fofokkotaa irraa fagaatan akkasuma warra wayita dallananillee dhiifama namaaf godhanidha. Nutis ayata kanatti dalaguu qabna. Dilii gurguddoo fi gochaalee fofokkotaa irraa fagaannee yeroo dallannettis dhiifama namaaf godhuutu barbaachisa. Namni namaaf dhiifama godhu nagee sammuu harkata. Yoo namaaf dhiifama godhuu dinnee ijaa yookiin haaloo qabannee deemne yaanni sanguyyuu yeroo hunda deddeebi'ee nu jeeqa. Akkasuma ammaas nama kanaan qofa osoo hin taane fuulduraafis namoota hedduu wajji akka wal lolluuf karaa nuu bana. Garuu yoo nama nuunfachiisa saniif dhiifama goonee fi khatti dhiisnu taate akkasitti qalbiin teenyaas ni qulqullaa'uti jireenya keenyaas fedhii rabbiitiin nuuf qaceela jechuudha. Wanti dabre takka waan dabree jiruuf irra deebinee waan dabre san sirreessuu hin dandeenyu. Garuu jiruu teenya ta fuulduraatiif haala gaarii uumuu ni dandeenya. Rakkoo amma dura nu mudatte irraa barachuu qabna malee rakkoo san qabannee ittiin nama miidhuu hin qabnu. Adaduma nuti dhiifama ilma namaatiif godhaa deemnuuni jaalalaa fi gara laafinni ilma namaatiif qabnus dabalaa deema. Insha Allah hogguusan Rabbiin keenyaa subhaanahu wa ta'aalaa rahmata isaatiin nu